درسي لما فا برنوت سيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت سيرة ما تدرين كنيارا دلوت نبي محمد في عليه الصلاة والسلام حال قدنا إسانيتين كوالقبته اتفوفتا. نبي محمد صلى الله عليه وسلم شعب بني هاشم بكا جدام التدالتني من درساني يوكي أرام فما جتشودا بكا بيا مكة جدامو كيست غنما قويا ويتاتا غافا سغلفا يوكي غافا كودا لمفا باتي ربيع الأول جدامو برا أربا كان جدامو كيست دالتن gaafa sagaliiti kan jedhutu irra caalaadha kan jedhamu yoo ta'u gaafa 12ti kan jedhamutu nama biratti hedduu beekama barri dhaloota isaanii. barri kun bara nabi Ciisaan dhalate wajjin alayhi salaam kan inni walirra bu'u ji'a baatii Apriil gaafa 22 bara 571tti ta'a jedhama. kani isaanin deessiftee yookiin immoo akka isaan dhalatan kan gargaarte Shifaa binti Amri jedhamti. haadha Abdurrahmaan ibn Awfii turte. gaafa haati isaanii ergamaa rabbiitiin deessu iftii garaa sirraa bahe yookiin immoo karaa isaan dhalataniin bahe fooqii yookiin gamoo biyya Shaam jiru agarsiisee jedhama. haati nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam eegaa deesse booda hedduu gammaddee akaakayyuu isaa Abdulmuxxalibitti ergite. akaakayyuun isaa Abdulmuxxalibis baay'ee gammadee baadhatee Kaabaa keessa seensisee rabbii isaa galateeffatee kadhatee akkasuma maqaa isaa Muhammad jedhee moggaase. booda aqiiqaa irraa qalee gaafa guyyaa 7ffaa dhagna qabee sababa kanaatiin nyaata nama nyaachisee ture. kan nabi Muhammadin guddifte ummu Ayman kan jedhamtu turte. Barakatal Habashiyyaa jechuun beekamti. isheenis hattaqamtuu Abdallaa turte, abbaa ergamaa rabbii. eegasiiti hanga nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hijraa godaanan turte. eega nabi Muhammad du'anii booda ji'a 5 yookiin ji'a 6tti duute jedhama. gabaabaadhumatti haalli dhaloota isaanii kana fakkaata. eega dhalatanii booda nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni jalqaba isaan hoosise eega haati isaanii hoosifte booda dubartii Thuwayba jedhamtu turte. isiin garbittii Abii Lahab turte. mucaa Masruux jedhamu deessee isa hoosifti ture. mucaa kana hoosisaa waan jirtuuf dabaltee isaas ergamaa rabbii hoosiftee jechuudha. dura otoo ergamaa rabbii hin hoosisin dura ammoo Hamzaa ibn Abdulmuxxalib hoosiftee turte. Hamzaa booda ergamaa rabbii booda ammoo Abaa Salamata ibn Abdurrahmaan Salamata ibn Abdul Asad jedhamu Makhzuumii kan ta'e hoosiftee turte. jarri kun Abaa Salamaanii fi Hamzaan, nabi Muhammad, Masruux, jarri kun obboleeyyan ergamaa rabbii kan jechaadha. jarri kun walii obboleeyyan sababa hoosisaatiin. Abu Lahab garbittii kana sababa isiin ergamaa rabbii hoosifteen attaqee ture. booda diina cimaa ta'uyyuu daawaatti jalqaba irratti akkasitti gammadee gargaaraa ture. hodhiinsa jalqabaa haala kanaan kan jalqaban yeroo ta'u, sana booda Araboonni aadaa isaanii keessatti daa'imman isaanii baadiyyaatti guddisuu jaallatu turan. sababiin isaatis tokko dhukkuboota magaalaa jiran irraa akka daa'imni sun fayyaa ta'uufi, inni lammataa ammoo luga isaanii akka sirriitti tolchee hubatee deemuufi. kudhatuu kanaan jiru dubartoonni Banii Sa'ad
بن بكر بن حوازن جد أمراتان dubartoonni kun achirraa ka'anii daa'imman xixiqqoo fudhachuuf dhufan. Sababni isaan dhufanii daa'imman xixiqqoo fudhatanii guddisanuuf magaalaarraa gargaarsa argachuu fi gargaarsa warri abbaan ilmaanii kun jaraa kennu kana fayyadamanii jireenya isaanii fuulduratti deemsifachuuf ture. Egaan jarri kun daa'imman barbaacha gaafa dhufan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka kenna fudhaa jedhamee isaanitti fidame dubartoota kanatti. Sababa isaan yatiima ta'anii abbaan qabneef namni dhimmee gargaarsa godhuun jiru kan jedhu yaadanii hundumti isaanii didan. Booda keessaa dubartoonni kun hundumtuu daa'imman kan biraa argatanii gaafa jedhan Haliimaa binti Abii Zu'eyb kan jedhamtu fudhatte hoosisuudhaaf. Warri kaan kan biraa gaafa fudhatan isheen fudhatte. Abii Zu'eyb jechuun abbaa Haliimaati, Abdullah ibn al-Haaris jedhama. Abbaan manaashee ammoo Haaris ibn Abdul Uzzaa jedhama. Jarri lamaanuu hortee Sa'ad ibn Abi Bakr ibn Hawaazin keessaa dhufu. Ilmaan Haaris ibn Abdul Uzzaa kun obboleeyyan ergamaa Rabbii kan ta'an hoosisaan tokko Abdallah, lammaffaa Aniisa jedhamti, sadaffaan ammoo Jaddaama daaliin dubbisame Jaddaama maqaansi Shiimaa ture. Ergamaa Rabbii ofitti qabdi ture isheen kuni jedhama. Egaan jarreennan kun obboleeyyan hoosisaa ta'uu hammas lammata irratti jechuudha. Egaan Banii Sa'ad keessa kan isaaniin fudhattee galtee hoosiftee Haliimata binti Abii Zu'eyb jedhamti yookiin Haliimata Sa'adiyyaa jedhamti. Zarii kanatti deebisame jechuudha. Haliimaan eega isaan fudhattee gara bakka qubsuma isaaniitti deebi'uu kaate ammoo barakaa yookiin suga garaa garaatu argamee jira hamma ergamaan Rabbii jaraa wajjin jiraatan keessatti. Kanneen gabaasamu keessaa Haliimaan Makkaan dhuftee kan isiin mucaa barbaacha dhufte kun yeroo sana bara caamsaa hongeen bu'ee jiru keessa ture. Harree dhaltuu tokkoo fi baay'ee kan deemuu dadhabdu qabdi ture. Akkasumas deemsaafuu humna hin qabu, baay'ee humna dhabeera waan ta'eef harreen kun. Gama biraa gaala tokko qabdi. Gaalli ishee kun tasuma aannan hin qabu ture. Dadhabinni yookiin rakkoo yeroo sana jiru. Inni sadaffaa daa'ima xiqqoo qabdi. Beela'ee yeroodhaa yerootti booha hirriba jara dhowwata ture. Egaan Haliimaan gaafa ergamaa Rabbii fudhattee bakka goojjoo isaanii yookiin bakka qubatanitti deebitu harmi ishee aannan bahe. Ergamaan Rabbii hodhanii quufanii obboleessi mucaan daa'imni xiqqaan kunis hodhee quufee rafan. Abbaan manaashees gaala dhaltuu bira jirtu kana ka'ee yeroo argu aannan gurruusii keessa guutee jira ture. Barakaa Rabbiin godheef jechuudha. Aannan gurruusii guutee jiru kana ni ilme. Jarris dhuganii quufanii khayrii gammachuudhaan bulan. Gaafa achirraa bakka qubatan sanarraa ka'anii gara Banii Sa'aditti deebi'uudhaaf ka'an Haliimaan harreessii sana yaabbatte. Ergamaa Rabbiis wajjin hin baadhatte. Harreen kun baay'ee arifatteeti harroota jiran dorgomtee fuuldura buutee deemte. Gaafa ganda isaanii dhufanii gahan jechuun ganda Banii Sa'ad gaafa dhufanii ga'an biyyi caamsaadhaa hongeedha. Re'een isaanii quuftee tuma galti ture. Marga tokko malee gurruusii guuttattee galti. Aannan haala kanaan itti fayyadamaa turan. Yeroo san keessa namni kamiyyuu aannan argee hin ilmatu ture. Haala kanaan gammachuu fi dabala gaggaarii keessa jiraachuurraa duubatti hin jenne. Hamma waggaa 2 turanii ergamaan Rabbii gu'anitti jechuudha. Sana booda ergamaan Rabbii eega waggaa 2 fixanii harma guusiftee humnaan jabaatanii turan. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Banii Sa'ad yookiin Haliimaa bira turanii sana booda
gara haadha isaanii ji'a jahaan geessaa turte Haliimaan. ji'a jahaan hanga waggaa lamaan kana keessa ji'a jahaan geessitee itti agarsiisteeti achi booda fudhattee manatti galte ture. Egaa guutee booda baay'ee eegan harma guusiftee booda jechuudha. Baay'ee akka isaan ishee biratti hafan barbaadde, akka Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ishee bira turan barbaadde haadha ergamaa rabbii gaafatte. Haati ergamaa rabbiis hayyamtee fi akka isaan bira taa'an goote. Isaanis sana booda waggaa 2 dabalatanii achi turan. Sana booda taateen ajaa'ibaa ta'e argame. أنس بن مالك رضي الله عنه أكدبتت رسول ربي عليه الصلاة والسلام جبريل وسو إرجمان ربي دائمني وجن تبتاجرنو اتدفه قبي كفسه لبي ساني بقسكه قلبي كيسا باسه قلبي ساني كان كيسا مو ديغة تيتوكو باسه ديغني كن قود شيطانات جده Sanbooda qalbii sana dhiqee bishaan xaasaa keessa jiruun xaasaa warqii irraa ta'een bishaan zamzamaa kan xaasaa warqii keessa jiruun dhiqee achi booda walitti hodhee deebisee bakka isaa kaa'e. Bakkuma qalbichi keessaa baafame kaa'e. Yeroo kana daa'imman Nabi Muhammadii wajjin taphachaa turan gara haadha isaanii isii hoosisaa turteetti dhufaniiti daa'imman kun maal jedhan Muhammad ajjeefamee jira jedhanii dhufanii himan. Gaafa jarrasii achi barbaacha deeman ergamaan rabbii achi as jaratti dhufe fuulli isaanii jijjiirame. Anas gaafa yaada kana ibsu bakka hodhame laphee isaanirraa bakka hodhame sana argeen jira jedha. Anas sa'aatii sanatti bira dhabamuyyuu yaada jiru haala kanaan arge. Egaan wanti kun taateen kun argame yaani waggaa lammaffaa boodaa keessatti jechuudha. San booda eega taateen kun ta'ee booda Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam gara Makkaatti deebifamanii haadha isaanii bira turan, maatii isaanii wajjiniin gara waggaa 2 jiraatan. Sana booda haati isaanii fudhattee gara Madiinaa imalte. Gara Madiinaatti deemte. Bakka qabriin abbaa isaanii jiru agarsiisuu fi akkasumas eessummansaa akaakayyuusaa warra Banii Adiyy ibn Najjaar jedhamu bira geessite. Nabi Muhammad haadha isaaniitii wajjiniin jara kanaa wajjin kan ture Abdul Muttalib warra isaan eegu, akkasuma ammoo tajaajiltuu isaanii yookiin taligduu jaraa Ummu Ayman kan jara kaddamtu jechuudha. Naannoo ji'a tokko achi turanii san booda deebiti haati ergamaa rabbii. Osoo jarri deebi'aa jiranii karaatti dhukkubsattee dhukkubni itti jabaate bakka Abwaa'a jedhamu Makkaaf Madiina gidduutti duutee achitti awwaalamte. Egaan haati ergamaa rabbii asitti gara Akiraa eega deemtee booda akaakayyuun isaanii akaakayyuun Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Abdul Muttalib fudhatee gara Makkaatti deebi'e. Baay'ee itti dhagahamee baay'ee gadda. Ijoollee isaanii keessaa warra ijoollee isaanii warra yaani isaaniif wasiila ta'u ergamaa rabbiitiif wasiila ta'an kanarra caalchisanii baay'ee ofitti qabaa. Keessumatti bakka ofii taa'anu dhuunfaa isaanii bakka ofii firaasha ofiirra teessisaa kunuunsa jalqaban. Egaa akkas ta'ee booda xinnoo eega dabalee naannoo waggaa 2 booda Abdul Muttalibis biyya duniyaarraa deeme. Gaafa kana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa 8ffaa waggaa 8 fi baatii 2 fi guyyaa 10 ture jedhama. Egaa haati isaanii duunaan akaakayyuun isaanii Abdul Muttalib fudhate. Akaakayyuun Abdul Muttalib duunaan ammoo wasiilli isaanii Abu Xaalib kan jedhamu guddisa isaaniitiif ka'ee jechuudha. Baay'ee rahmata godhee fi jaallatee namummaan Abu Xaalib
qabeenya keessatti baay'ee xiqqoo qabu ilmaan hedduu qabu malee qabeenyi isaanii xiqqoodha wama jiru keessa rabbiin barakaa kaa'ee fi nyaata nam tokko nyaachuu danda'u nam tokkoof silaa qophaa'u maatiin hundi nyaata ture rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam hanga argataniin kan of gahanii obsa godhanii fakkeenya ta'an turanii jedhama. Egaa Abu Xaalib biratti deebi'anii booda Abu Xaalib eega fudhatee galee booda yeroo ta'e daldalaaf gara biyya Shaam naggaadota yookiin daldaltoota warra Qurayshiitii waliin gara biyya Shaam imaluuf ka'e. Gaafa kana umriin ergamaa rabbii waggaa 12 ta'eera jedhama yookiin ammoo ji'a 2 guyyaa 10 dabalata waggaa 12 ji'a 2 guyyaa 10 ta'a jedhama. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Abu Xaalib irraa adda bahuu itti ulfaate wajjiniin deemuu barbaannaan tole jedhanii ofii wajjin fudhatee deeme Abu Xaalib. Gaafa dhaqanii magaalaa Basraa jedhamtutti dhiyaatanii jarri qobatan fuullee Shaam ga'anii moloksoota warra kiristaanaa yookiin nasaaraa keessaa namichi Buhayra Raahib jedhamu tokko dhufe. Namoota keessa yookiin namoota qubatanii jiran kana keessa barbaadee dhufee ergamaa rabbii argee harka isaanii qabe. Kun caalaa addunyaati ergamaa rabbii aalamaati. Rabbiin rahmataaf aalamaaf isa ergaa jedhee dubbate. Maaltu si beeksise dubbii kana jedhanii gaafataniin namoonni kun warri naggaadotaa Qurayshii kun jechuudha. Yeroo isin gama sanarraa yookiin dirree gamaa sanarraa as baatanii kaasee dhagaa fi mukni sujuuda bu'aa turan. Dhagaaf mukni ammoo kan isaan sujuuda bu'aniif ergamaaf kabajuuf malee hin bu'ani. Ani ammoo kanan ittiin beekuun khaataman nubuwwaadhaan hin beekaa. Gajjallaa ceekuusaa kan jiru yookiin ammoo gidduu gateettiisaa gajjallaa takashaasaa jala kan jiru kan akka tuffaaha fakkaatutu jira. Kitaaba keenya keessatti argina kanaanin isa beekaa jedheeniin. San booda sirriitti jara keessummeesse Abaa Xaalib akka inni gara biyyaatti gara Makkaatti fudhatee deebi'u ajaje. Kunis kan taasifameef ummanni Ruumaa fi akkasumas Yahuudonni rakkoo isarraan ga'u jechuu waan sodaateef kana irratti dubbatee jedhama. Egaan Abu Xaalibis gara Makkaatti deebise Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Gaafa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam naannoo umriinsaa waggaa 20 gahu lolli ta'e tokko yookiin jeequmsi suuq Ukkaaz bakka jedhamutti lafa gabaa Ukkaaz bakka jedhamutti gosoonni Qurayshii wal lolan. Gosoonni Qurayshii kunis Kinaanaa kan jedhamanii fi Qurayshii fi Kinaanaa akkasumas ammoo Qays Ciilaanii gara biraatiin jarri kun garee lama uumaniiti wal loluudhaa ka'an. Lolli isaanii baay'ee hammaate. Namoonni wal lolanii lolli isaanii baay'ee hammaate namni baay'een jararraa dhume. Booda keessa gaafa lola dhaabuu dirqama ta'u yaada tokko irratti walii galan jarri kun. Yaadi sunis maal inni nama sin jalaa du'e lakkaahaati gareen namoonni baay'een jalaa du'e nama tirfii irra darbe sana nama irra caalee du'e sanaaf gumaanaa kaffalamu jedhanii haala kanaan diinummaa gidduu isaanii dhaabanii turan. Lola kanarratti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hirmaatee ture wasiilansaa wajjiniin xiyya qopheessee isaaniif kennaa ture. Duulli asitti argame kun maqaansaa Harbal Fujjaar jedhama. Harbal Fujjaar wanti jedhamee fi isaantu naannoo Makkaattidha kan isaan godhan bakka kabaja qabu seera cabsanii inni lammataa ammoo ji'a kabaja qabu diiganii jedhama. Lolli kun waggaa tokko keessatti yeroo 4 ka'e inni Harbal Fujjaar jedhamu kun isa keessaa isa xumuraatii jedhu. Inni jalqabaa walumatti bu'iinsa qofa ta'eeti dhaabbataa ture. Inni xumuraa kun garuu lola ta'e
lo inni arfaffaa kun jechuudha lola ta'eetu xumuramee xumura irratti haala kanaan dhume jechaadha. egaan harbal fujjaar irratti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa 20 gahaniiru irratti hirmaachaati kan turan jechuudha. baatii zilqaadaa keessa eegaa duulli kun xumurame booda waliigaltee gaarii yookiin ammoo fadl caalmaa qabu kan jedhamu halfal fudul kan jedhamu gosoonni Qurayshii gosoota Qurayshii keessaa balballi 5 wal ta'anii waliigaltee kana taasisanii turan. warri balballi 5 yookiin ammoo gosoonni 5 kun eenyudha? Banu Hashim, Banu al-Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhraa fi Banu Taym ture. jarri kun 5 waliigaltee taasisanii turan. sababni waliigalteen hilfal fudul jedhamu taasifame kun namicha Zubayd biyya Zubayd naannoo Zubayd irraa dhufe yookiin gosa Zubayd jedhamu irraa dhufe tokkotu meeshaa wayii fidatee Makkaan dhufe. Makkaan gurgurachuudhaaf gaafa dhufu Aas ibn Waa'il Sahami namni jedhamu meeshaa kanarraa bitee booda irraa fudhatee haqa isaa kennuufii didee dhowwatee itti roorrise. gaafa ni dhowwatu namichi baan meeshaa kun bani Abdiddaar itti himate, bani Makhzuum itti himate, banu Jahmii fi banu Saham, banu Adiy warra kanatti gaafa himatu namni kamiyyuu yaada isaa kana fudhachuu fi dhimma itti kennuu didan. san booda namichi Zubaydiin kun tabba Abi Qubays jedhamu yaabbate achitti ol bahee walaleessee rakkoo sarra ga'e dubbate. eenyutu na gargaaree haqa koo irraa naa fuudhaa akkasitti miidhamee jedhee dubbate. san booda Zubair ibn Abdul Muttalib ka'e namoota gosoota 5 kana bira deemee dubbate. san booda waliigaltee taasisuuf dubbate gaafa ka'an hundumti isaanii walitti qabamanii mana Abdullah ibn Jada'aan jedhamu dura taa'aa Banii Tamiim achitti walitti qabamanii waliigaltee taasisan. waliigalteen isaan taasisanis akkas ture. namoota Makkaan keessa jiraatanis haa ta'u namoota iddoo biraatii dhufan miidhaan tokko yoo irra gahe irraa deebisnu malee hin dhiisnuu jedhanii waliigaltee godhan. san booda deemanii Aas ibn Waa'il irraa haqa Zubaydii fuudhanii kennaniif. ergamaan Rabbii bakka kanarratti hirmaatanii turan. asirratti hirmaatanii booda eega ergamummaa fudhatanii maal jedhan? mana Abdullah ibn Jada'aanitti waliigaltee taasifame irratti hirmaadheen ture. ani bakkan achi dhaqu sana irraa hafee gaalli diimtuun naa kennamuu hin fedhun ture. Islimnaa keessatti illee otoo waan akkanaa irratti waamichi taasifameeti nin naqan ture. eega islimnaan barsiisuu jalqabe waan kanatti otoo waamame illee irratti hirmaadhan ture jedhanii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. egaan dhalachuu isaaniitii kaasee hanga hirmaannaa isaanii hilfal fudul irratti hirmaachuutti kana fakkaata. jireenya isaanii yookiin haala jireenyaa fi dhimma dinagdee isaanii kan jedhu akkasumas fuudhaa fi wantoota kanaa wajjin wal qabataniin hanga walitti deebinutti. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.